Jawaala yeroo tokko achuma isin ilaalaa jirtan achumatti callisee hafu hin jiru. Yeroo tokko aabbiin achumatti gogee hafa asaasatanii hin dadhabdan. Inni immoo rakkoon isaa maali beektu jawaala guute jechuun gaalaarii keessaa waan ta'e gubdaniitu bakka inni guute hin beektanu jawaala guute jechuudha. Kanaafuu har'a immoo waastaappii waggaa hedduu itti fayyadamtanii osoo keessaa waa tokko gubin gaalaarii keessaa gubdan malee akkasuma itti qabatee ta'a. Kanaafuu har'a immoo achi keessatti waa wayii isin agarsiisa kottaa. Asirratti immoo nam tokko ijoolleen dhiiraa hunda osoo hin taane ijoolleen dhiiraa tokko koomentii jala deemanii waan hin taane namaan yaa'anii nama dadhabsiisuu yaadan jarri akkasii kun hoolaa jedhaman. Hoolaa koo waa baradhu callume dhitaa'iti kijiba fa'aa jedhanu gariin isaanii baratanii ka'aniitiyyee dhufanii koomentii irratti immoo si arrabsu. Gariin isaanii immoo utuma ilaalanii hin fixiniyyi si arrabsan. Ituu ilaalanii hin fixin warri si arrabsuun hoolaadha. Kan baratanii ka'anii immoo si arrabsan sun inaaffaadha. Kanaafuu of qulqulleessaati dhukkuba kanarraa fayyaa isiniin jedha kottaan afaan bu'aa. Har'a immoo yeroo dalagaa fixanitti gara YouTube kiyya deemaati sadii maatuqaa yeroo dalagaa fixanii boqonnaa qabdanutti. Waan gootanu as keessa kottaati waastaappii keessan barbaadaati kiyyayyuu meerree Allah. Waastaappii keessan keessa akkana garseenaati gaara tuqaa sadan sana argattanii miti wagga tokkoof kana gaccuqaasaati. Indeganaa immoo siitingii keessa tuqaa san booda immoo bakka akkasuma olaadhaa bakka stoorii addi daataa jedhu kan argattan miti akkas gaccuqaasaa. Sana booda immoo akkuma argaa jirtan waggaa asirra dhuftanii asirratti garuu miidiyaa bakki jedhu kun argitaniitu guutee jira kiyyamma isin immoo of duuba deebitan dhuftaniituma bakka maneegee stooriijii kana tuqxanii kiyya argattanii amma kan guutee jiru argattanii miti argaa ila gareenis gareen waastaappii keessaa hundinuu akkasitti guuta jechuudha. Amma isin immoo asirra bakka tokkoof wagga gattuuttanii kun waan hin qaatala gubeedha kun laa namaa ergee dura laa kun gaa bakkan xiyyatti qabe kana wagga tokkoof raayitii godhate dileetii kana argattanii miti irra kaa'a cufti isaayyuu ni gubata. Ni argitan jedhee yaataa gubatee adhumu amma raayitii naa godhee jira. Dabalataan immoo warri garee keessa jirtan akkas garee keessa gattuqaati raayitii kana tuqaati. Raayitii kana akkas gattuqaati dileetii godhaa irraa gareen baay'ee tokko jawaala miidha kana kan jawaala keenya miidhaaru. Egaa barumsi keenya har'aa kana fakkaata garee hunda isaa deemtanii bakka tokkotti raayitii irratti gootani jawaala keessa heetuun gootin.